Sarara kare godha artutan mala godhuan utuu sarraan ilmoonan dhalche taate dhageessanii sarraa ilmoon dhalchetu taate wallahi waanuma namma dubbataa jiru dubbadha malee maalaa dhaqee maal abbaa kee hin amanuun mucaan mucuudha burjaajessuun barbaadu bor gaaf tokkoyyii wanni nu baay'ee gaafa jalqabaa yeroo ani miidiyaarra yerooti silkiin harkaa fuutu maaliif silkii qoy mubee dubbadhu waan barbaadde amma dhaabeera gaafati silkiin harkaa fuutu maaliif harkaa fuutee silkii maaliif harkaa fuutee maalii jettaniitu inni ani awwalee wajjin taphadhu inni an maal jedhu immoo jireenya dhuunfaa kootiiti isin hin galchu tokkoffaa isa kana isin hin galchu isa mobaayilii harkaa fuuchuu maal jechuun immoo an ofii kooti of danda'een jiraataara mana mubeen jiru an kilaasii tokko namni jara saadaa biraa of danda'een of ta'ee jiraataara kanaafuu ennaan wanti isin galchu jiru jireenya mataa kootii keessa. Sarro ko yonjo ingode rabbi jede yonjo ingode yo jede mo beenu fere jedanu illa nyacci an yon qabadde support si goda kalama tokkotti yon dabe ijana silala yeron nu fe gastina ngachitu yu an tabachun nu fa sarro ko orma bira yunan naka atamana koti an kala bodde oti midara pakauti panti faterste ya zo jette an no naso warabbal ya arabni ko ayram sitino riushi nan sodatin gifti ko ma afta zakka ma fandina sintan oromo no Jemi tabatara wisati farangkat gura tajira qabadu sin namiti qabadu namonni mucaa kana geematti jabeessitan eenyuun akka taate maqaa keen beekaan wanni saaraan kanaan dura banattee jirtu kun an harkaa jira kanaan dura amma garuu harkan jiru kana booddeen harkan jiru wannan takka tattalee mataa kufadhu jiru namoonni fa'aa oliitti hojjetaa jirtan namichi sun si beekaan namichi suuraa kaaftee faa mucaatti deemu caasa biyyitti waa meeqa gootu sun narka jira eessa abbaa keetiyyuu narkaan nattu gaafa rakkootiif lafa kaadde warri mucaa kana geematti jabeessitan mubaarak taphataa jira taphadhu jettan akkasiin miidiyaarra baatee akkana taatu akkasiin maatu hin galchi maalin ta'e ani sanna dhibee man jecha tamma jedhaartu laala wanta na dhibee har'a akka nama si jaallatutti jecha tamma fayyadamte maatu hin galchi ummataan jettee wallahi ummatan galcha waa'een keeti bareechi ummata galcha galcha maafanin tabanne taphachuu koo maafiyyi akka nama jireenya koo ilmoo keessanii isiniif haa ta'u wannan jedhu akka nama gubate tokkootti ilmoo keessanii isiniif haa ta'u warri mucaala jallisaa ta'u inafu immoo harri duniyaadha boraa kiraadha du'aaf teenya yoo ilmoo qabaanne ilmoo argachuun kennuudha akkati saarraadha hawwite rabbi ilmoo keetii siif haa hawwu kanan siin jedha ishii kanan si warri immoo keessattuu ijoollee keenya gadi baatanii silkiin kennamuu malee Oromoo nutti birmadhaa saarraa silkiin kennamuu malee jiraachuu hin dandeenyu silkiitti kennuu qaba mubaarak musammaa intala Oromoo geessee kayroo tukkaamsee ajjeesaa jira jettanii silkiitti isinii kenneen deebi'ee deengata ji'a sadiin booda biddeen keessanii haa taa'u ilmoo keessanii rabbi baasee naa agarsiisu anis immoo waan saarraadhaa oole rabbi anaaf ilmoo kootiin naana baasu galatoomaa ulfaadhaa saarraa koo addaa kaasiyan kilmaa tokko maqaa kee miidiyaa irratti kaasu shi kilmaa hin sodaatin kilmaa tokko saarruu salaamu alaikum yoon geemisitti arga abadho na wajjinu yoon dhufee gastii galuu barbaades nan salphachiisinii na arrabsa yookiin waan aan jedheette dhiiseera addaa kaase gastii argadheen taa'ee dikilaa hin godhama mana si dhaqee kuma gastii nama biraa seenu nan seenu dikilaa hin abbaana godhuun beekwa Moditarri illee godhame narraa fuudhameera. Maaliif handiina ta'a? Akkasitti quba qabaadhaa yeroo naqee mana si joo hin godhe mubeen dhufeera hin jedhinaani. Ishii mubeen dhufeera hin jedhinaani. Ishiin of dandeesseetti dhugaadhaa mana qabatteetti dhugaadhaa. Ana maqaa koo nana rabsinaa miti immoo amma ajandaa godhadhaa dhaqaati mubaarik saaraa maal godhe waan barbaade silkiitti kennedha amma immoo ni jettu hin jettan hin jedhamu nyaara qabdanu isin warra nyaaraan qabne. Sirkiitti kennee mucaa akkana taate maaliif tanii dhuguma akkamirraan fattan si yaadu ajandaa isinii kenneera gareen tokko immoo ka'aati uummata nyaaraan qabne mooluudha gadi taatanii dhaqaati sirkiitti kennee mucaa akkana taate jedha isinuu isinitti himte kaate wanni isin itti toltu iyyuu haqaafan jaalladha saarra gaafa ni sirkiin harkaa fuudhu isinii jettee kaate yoo dana zii taatan malee dana sun. No saamiti
wanti jarri barbaadan maali sel. Beekon nama walitti buusu hojii jaraamoo nama walitti buusu jireenya nama dhowwuu nama arrabsu kanuma kana hojii jara akama saarru ko Ani hasaarra dibuu hin jaalladhu. Ani hasaa akkas fakkeessuu hin jaalladhu. Ilaa fakkeessaa keessan lafa kaadha wallaahi. saarru ko gara kooti da fawda lillah fadara boletti ko saarra ko yo dikka sum hojii jiraat hallammata wallahi kilmaan kan saarraan gaarii dha yoo jechuun malee gaarummaatti naa oolte chaayinaa danfisaa mana keessa si ergataan ture akka haadhaatti nyaata uwwiftee naa kennaa turte kai firiijii keessa ani yeroo laayii bira jiru fa'aa namni shaayinaa fi fidaa ture siidha. Saarraa sai shaayinaa saarraa jedhaan ture yoo zanni natti badde afoona lillaa saarraa koshi yoo rakkatti bakka obboleessi barbaadu ansii jira shi saarraa. Allakii qoy an kolfee xabe anni na dhibee. Saarraa mubarakii waa gaafa Saarraa obsi ani dheedhuma irratti waa'ee bilbila harkaa fuudhuuf itti kennuu kan irratti waan jiru qabaa. Utuu mubarakiin waan gaafatin warri mubarakiin jalaa awwalee jalaaf Saaraa jalaa awgeessi 10 adeemaa jiru tapha beellamaa harkan keessaa sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti qaba. Namni kamiyyuu narraa nafinaa. Mubeena dhageessaa? Dhagaan jira tokko. Waan namni si waamu fakkiitti Saaraa gaafa seen awwalee waliin taphattu anuu fayyeellee kee utuu atiin dhufiniin duratti waa'ee kanarratti deebiseen biyyeela garuu waan si gaafuun qaba. Namni waan inni mubarakii jedhu inni dhowwuu mubarakii akkama awwalee waliin taphatti waan jedhu qaba namni. Ati isa jedhu waliin taphatan kan ija kamiin ilaalta. Mubarakii waan kanarraa eeguudhaaf itti fuudhu. Yoo isiin awwaleen jaalladha jettee bira dhatte ana maanna laallata boleessu. Maa mana gabbanii. Saarraa. Kanaaf awwalee waliin taphachuu dhiiftu. Ana mas taanaan qoy tokko fa'aa wanta sitti. Saarraa guyyaa tokko awwaleen kiristaana ta'eera yookiin immoo awwaleen jaallatin waa'ee awwaleef si gidduu galee beekaa? Galteen beektu garuu immoo ani yommuu biraas galteen beektu dhugaa keetii ani jechuudha akka mubeen akka obboleessaattis akka maalitti iyyuu ammas taanaan malee waan biraas ittiin fakkaatin yeroo itti wanta hundaaf iyyuu bakka ani Ila Saaraa kun Mubaarik amma wanta si gaaffisi jedhee namni ati bakka beetan ijoollee koo foloo gosa. Tokkee qoyal tokkuma. Ishi awwalee koo qoy obsi. Mubeedhaas jiru asaamiti satamma godhachuufani Mubeegaa silaa ati biiziidha dandeessee viidiyoo naa hojjechuu hin dandeessu waan ta'eef warri Mubee jalaa Mubeenis ji'aaf guyyaa 10dha Agostii 26 akka Itoophiyaatti halkan sa'aatii 4tti geemiin qaba waan ta'eef anarraa sin hafina baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja Mubee abbaa Saaraa abbayyoo koo umriin kee naaf dheeratu naa jiraadha. Ayyee gara yaada deddeebi'a. Ayya wale. Aya. Ayla Mubaarik waan si gaafu baddu. Waan namni itti si waamu tokkotu jira. Maaf ija kanaan ilaala jedhu yeroo isin awwalee waliin taphattu yeroo isin awwalee waliin akkana taatu maaf Mubaarik ilaalaa yeroo asi qofatu dhageera akka kiyyatti. Ati ija kamiin ilaalta waliin tapha jira kana ani ija kamiin ilaalta jechuu barbaade taa waleef Saaraa waliin taphachuu jira walitti dhufeenya cimsaa jiru baay'ee. Sana ija kamiin ilaalta? Obboleessoo. Gaaffii bareedaadha. Ana moo isa jalabbade. Isaa kun nyaadha. Itti fufi deebi'een jira itti fufi. Obboleessoo walitti dhufeenya jarri miidiyaa irratti qaban kana miti keessaan yoo wal quba qabaatani ani waan laallatu qabu kana booda. Maaliifi Saarraa miidiyuma dhawween miidiyaadhuma waan jedhamu dhawwadheedha kalmatti. Saarraa miidiyumtiin ta'uu jennaan maal abbaa isaati dhawwaa ofii isaatii shaqqalataa ofii isaatii hojjetataa ofii isaatii giiftii ammaarrataa si dhawwaa jedhame yoo kana naananii anuu doolaara 100 obboleessoo torbeetti argataa jiru yoo kana naananii guyyaa lammaffaa siin geemii jammartetti tiktookii siirraa fuudhee laayiviitti seenee asumarra taa'e achumaan irraa darbateesi kolfaa turtan hundi keessanii yeroo nani bakka birii dhaqu doolaara 120 jira akkana rabako bakka taabee lamaa jettee mucaan dhugaasii jedhaniis bole jajjabeessaniif
Hai. Kanaaf adeemsa siif awwalee gidduu jiru ati nan ilaallatu jettee ta'a. Ofiidhaan wal jaallatanii wal dhiisanii nan ilaallatanudha yaadni kee. An tokkummaa Anamma isa waa'ee jaad kan dhuunfaa Saara al tokko qoy saara al tokko an tokkummaa wanti na dhibu Waan namni jedhaanii jiru. tokkummaa waa'ee geemii irratti qoy waa'ee geemii irratti giiftarri taphachiisu giiftara keenya giiftara kootu taphachiisa saaraa yoo taphachiisan illee maaltu jarra gubee jedhe taaptaabiin godhanu kooppi linkiin godhanu mubee jala ta'anii komantiidhaan mucaa mataa fuunaan komantii cufattee taphatti. Ijaan ilaaluu dadhabaniisa namni gaariin namni laphee nagaa qabu sappoorti godhu ijaan qofa ilaaluu dadhabanii maraataa jiru tokkummaa. Oi sana dhiisa awwale suurakkoon qabu. Waan nan kadhata dubbiin asii maal kennee ani waan namni itti mubaarakiin komatuun kaase waan namni itti mubaarakiin waama mubaarakii jedhu sanan kaase an sii galee mubaarakiin qoy tokkummaa. Ani mana mubeen jiru wanti sii galuu qabu. Of ta'een of danda'ee jiraataara waan hin barne barbaachisu hunda godhadhee. Lammaffaa immoo ani inni kun dhimma dhuunfaa kootiitii qabadhee dhiisee amma maaltu rakkoo fidaa rakkoo wanta kana irratti fiduu fi wanta mubee irratti kana rakkoo fiduu irratti. Sarraa buuftee ta'a sarraa koo. Ittiin teetti tarsitee kana booddee. Yaa ana waan namni jedhu malee an kanan jedhu utuu anaatiin jedhu ani numan jedhu jechuullee karooran qabu san namni jedhu san dhaga'e san hangaafe malee waan jedhamullee miti. Waan mubaarik kaase tokko ni dubbadhu waa'ee bilbilaa irratti. Mucaan kun yoo bilbila qabatte bara jedhaa turre naa qabne. Amma harkaa fuudhi mubee yoo deebine jennee nuti garbicha malee namaa miti jechuudha. Sini galee yoo immoo amma harkaa fuudhi jennee gaafa duraatti kenni jedhaa turre qabattu jedhaa turre amma immoo harkaa fuudhi jennee nuyyuu saree wayitii jechuudha nuyi dhuu qabu. Mubaarak kana keessatti ani dhugaadhee dhugummaa dhugaa dhaabbachuu qabna. Dhugaa dhaabbachuu qabna. Gaafa bilbilli maaliif narkaa fuudhamaan jedhee an bilbilli. Hin fuudhamu jedhe sarraa koo. Hin fuudhamu giiftii koo. Hin fuudhamu. Waan amma raadde moo. Giiftii ana. Gara aseetta dhugaa itti baafan rabsita baa. Okay gara yaadaatti gara deebi'u dhugaa tokko mubaarakii ba'a. Dhugaa tokko ba'a. Mirga isheeti amma fakkeenyaaf nan jaalladhe hosii nuun jette hosii awwaleettanneeruma jette mubaarakiin rukutii dhoowwe jechuun cubbuudha. Mubaarakiin dogoggoree mubaarakiin hin dhoowwan. Yoo isin awwaleettanneeruma innaan mubaarak rukutee dhoowwuun qabu itti duulee dhoowwu hin jedhu. Yoo isin awwalee waliin taphadeette mubaarak maal godha dhiisee jireenya isaa jiraachuu dandeessi. Harkaa miila taa'ee jechuu hin danda'u jechuudha. Akkasitti hubachuudha. Mubaaraktu maaliif gallakkise mubaarak maaliif gallakkise irratti akka koo irratti ani mubaarakitti murteessu afaanuu na qabdee kaate anuu gara kiyyatti bifa tokkos ta'e jecha badaa tokko jedhuun saaraadhaan awwaleedhaanis yoo fedhan wal jaallatan yoo fedhan wal dhiisan ijaan nan ilaala. Wallaahi sanni kiristaana ta'e sanni maal ta'e takkaan saarraa awwaleen hin haasa'e dhimmiyaan hirkaa fuudhe dhageessa miti dhimma awwalee miti garuu awwalee bira dhaqanii sirkii warra achumaan gadi ba'ee warra koonaa fidi isan natti kenne isanni kaana hidhee isatu natti gurgurate. Birri haadhaa dhossuu jedhe wallaahi ani kaaniin awwale akkamittan ilmta labbaa qabdu nama shari'aatti nama islaamaati yoo shari'aa guutuu dadhabu islaama tokko akkamittan ilmta labbaa qabdu ani ni kaa'edha inni achuma miira keessa galee yoo taale wanni inni naasofne hin jiru isa saalfata malee inni saalfata wantan jedhee hin jiru waanuma jechuun dubbata inni garuu maal jedhameen bilbila harkaa fuudhee akkasii ati kiristaana taanaan jedhame lakkii bu'an sanaa miti kanuma. Mucaan jalaa dadhabsiifamni boo tokko mangaa bakka. Mubaarakti dubbate malee mucaan danuu hin dubbanne bare mubaarakti dubbate biyyan jirtu ati. Saaraan ga'u hin dubbatta. Akka muurii nutti qabatti hojjettii dhafaaramtu. Maa saatii geemiin nutti ga'e. Akka ilma quuftee wala ilma quuftee bakka. Quufaa maa kun. Yaada wayii kennu. Uffataa jirti mubaarakan gafa keetii anallee dhiisii yoo na rakkoon qabu kabaji malee. Yaada wayii kennu. Maa mubeen takkaa geemii nan dhowwuman. No jechuun. Yaada kennu yoo jettani. Kenni mubee. Gurbaan kun uumamumaan shayxaana. Maal jechuudha? Maal jechuudha wal beekna kaa. Uumamumaan shayxaana. Ana jaala shaaxina. Wallaahi.
Ana caalaatti shaaxira. Sirrii galee ana iyyuu gorsaa ture. Akkas akkasii jedhee. Yoo inni haala kanaan itti fufee mucaa kana gara ofiitti hin fudhatin Mubaarik maal jedhe jedha nagaatti. Wanti tokko hin godhamu mu beekun hin ta'u amantaadhuma siitiin jiraatti na amani. Wal jaallannaa saarraa ati sabantaa keetiin ansiin baay'imanotis ineen baay'imanote. Akkas. Pa waan haaraa nu fidan uummatoo. Ta'eera. Mubaarik ergaama Mubaarik dabarsa gaa dhageessaniittu an baasee dubbachuun dide garuu. Waan Mubaarik baase kana natti illee mul'ateera dhugaa dubbachuu fi mubee wanna tammette sirriitti akka nama akkana eenyu keessatti ilaallatu ta'ee keessatti ilaallatti mul'ate garuu an baasee dubbatu. Tokkummaaf Mubaariktu jedhani jechuun awwaleef saaraa jedhanii miti. Innamma jala gangalataa irratti galee mataaraa isaa akkasii hojii isaa. Kondom. Akka nama xooqaayii dalaguutu gaggalata yeroo gaggalatu. Egaa amma maa inni as amantaa keetiin anis amantaa kootiin jaalalli keenya taa'u garamitti deemaa isa jedhu immoo think of think jedhee jaalalli gara jaalalaatti deema ka'eessa deema sila. Dubbachuun dhiise malee waan nama Mubaarik darbatee keessuun natti mul'atteetti baay'een keessatti of arge garuu dubbanni ani nan dhiise beektu. Namni gargaaree immoo geggeessaa godhanii ni beektaa ammas tokkummaa. Ijoolluma keenya kan islaamaatu geggeessaa godha. Maaliin? Amma mucaa dhaqanii inni silaa karaa barbaadaa irraa mucaa dhaqanii tuttuqaa jiru. Komentii cuftee taphataadha jirti. Sheexantichi maal argitee jedha. Galee argitee ijoollee keenya jedha. Cunqurfamaa deema. Namni gargaaree immoo geggeessu ijoollee keenya islaamaati. Mubaarak maal jedhe jedha. Kanaa jennaan alaa kun gorsa gaarii arrabsuu adhiisanuu tuttuquu adhiisanuu. Mubaarak maal jedhe kan gargaaree ilaa mucaan kun yoo deemte ijoolleen arrabsaa jirtan maqaa islaamaatiin itti gaafatamaan isinii malee wallaahi itti gaafatamaa. Callumeedhaa jaallalaa arrabsinaatu. Ilmoon durbaa keessattuu gaafa guntu tabaafte assalaamu alaikum. Nan qabinaa manaaman. Boolla bidatan kana itti yoo barbaadde. Anis